Miseensonni gamtaa paartiilee mormitootaa waajjira imbaasii UK Finfinneetti itti gaafatamtoota biyyoota adda addaa waliin walgahii gaggeeffatan. Walgahiin kun har'a adoolessa 20 bara 2022 teessoo gamtaa Afrikaa fi magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneetti kan argamu imbaasii UK'tti gaggeeffamu dhaga'amee jira. Akka boodni adda bilisummaa Oromoo Koongiresii Federaalawaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaaden, paartii uummata Affaar Hibir Itoophiyaa fi Areenaa Tigraay walgahicha irratti argamanii jiru. Kana malees itti gaafatamtoonni dhimma siyaasaa Austraaliyaa, Sweden, Denmark, Kanaadaa, Saawuzerlaand, Jarmanii fi Niwuzilaand, Biritinii fi gamtaa Awurooppaa akkasumallee gorsaan bulchiinsa imbaasii Biritin Finfinnee jirutti argamu odeessinu dhaqqabee jira. Walgahii kanarratti adeemsa marii siyaasa biyyattii keessatti mootummaadhaan gaggeeffamaa jiruu fi mariin biyyoolessaa milkoominaan akka adeemsifamu ulaagaa kan guuttachuu akka qabu walgahiin biyyattii rakkoolee hedduu keessaa baasuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu irratti ejjennoo gamtaa paartiilee mormitootaatiin ibsamee jira. Miseensonni gamtaa paartiilee mormitootaa dippiloomaasii biyyoota adda addaa waliin marii gaggeessan kanarratti gaaffiilee dhimmoota adda addaa irratti ka'eef ejjennoo qabanii fi dhiibbaa paartii aangoorra jiruun dhaabbileen mormitootaa irra gahaa jiru ragaa qabatamaan deeggaranii jiru. Mootummaan sochii siyaasaa karaa nagaatiin taasifamuuf ulaa banuu dhiisee akkuma ammaa humna waraanaa cunqursaa itti fufnaan biyyattiinis ta'e uummanni gara fuulduraatti yaaddeessaa akka deeman kan hubachiisan gamtaan kun balaan biyyattii irra darbee godina gaanfaa Afrikaa biyyoonnii fi qaamonni idil addunyaa akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii qooda irraa eegamuu akka baatanis dhaamee jira. Dhumarratti hirmaattonni walgahii imbaasii UK Finfinneetti adeemsifame walgahichatti gammaduu ibsanii jiran. Gara fuulduraattis akkaataa gamtaa paartiilee mormitootaa kana waliin akka mari'atan hubachiisan. Kana malees fuulduratti imbaasonni biroo walgahii akkasii akka qopheessan kan eeran yoo ta'u, Neezerlaand hagayya 5 bara 2022tti gamtaa kana haasofsiisuuf beellama qabachuu odeessibee ifa godhee jira. Manni murtii aanaa Burraayyuu zoonii addaa naannoo Oromiyaa Finfinneetti argamu qondaalota olaanoo mormitoota adda bilisummaa Oromoo 4 gaaffii barreeffamaa namoonni to'annoo jala jiru tokko gara mana murtiitti akka dhiyaatu gaafatu. Keessattuu namoonni sun akka gadhiifaman mirkaneessuuf sababni seera qabeessa ta'e yoo to'annoo jala ooluu isaaf agarsiifame malee kan jedhu erga madaalee booda bilisa baasuuf manni murtii Juulaay 18 dabarsuu isaa abukaattonni isaanii himanii jiru. Haa ta'u malee hojumaata seeraa gadhiifamuu isaanii xumuruuf hafe waan jiruuf afran isaaniitu ammallee to'annoo poolisii jala jiru. Qondaaltonni Mikaa'el Boronaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa fi Gadaa Gabbisaati. Abukaattoon ittisaa kun yeroo jalqabaaf dhimma isaanii kan dhiyeessan Jan 13tti yoo ta'u, poolisiin Oromiyaa irra deddeebiin qondaalota to'annoo jalaa oolan akkaataa manni murtii mirga wabii isaaniif kenneen gadhiisuu diduu isaaniitti itti aansuudhaan dhaddachi gamaaggamaa kun Jan 22tti yeroo biraatti darbeera. Haa ta'u malee poolisiin Oromiyaa himatamtoonni to'annaa jala jiran gara mana murtiitti dhiyeessuu dhabuun manni murtichaa dhaddacha gamaaggamaa Juulaay 15tti akka tursiisu dirqisiisee jira. Gaafa 15 Juulaay waajjirri abbaa alangaa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa armaan gadii mana murtii aanaa Burraayyuutiif dhiyeesse. Mikaa'el Boronaa abbaan alangaa ragaan gahaan irratti waan hin jirreef waxabajjii 23 bara 2013 galmee isaa cufee ture. Poolisiin akka bilisa baasu ajajeera. Daawit Abdataa fi Lammii Beenyaa manni murtii dura taa'aa jiru. Manni murtii himannaa isaan irratti baname hunda akka addaan kutu murteesse. Bal'inaan gara mana amala sirreessaa Finfinneetti ergee ture. Dhaddacha itti aanu muddee 16 bara 2013 gaggeeffameen lamaan isaanii mana murtiitiin bilisa ba'an. Garuu to'annoo poolisii jala turan waajjirri abbaa alangaa mootummaa naannoo Oromiyaa to'annoo jala oolchuuf ajaja tokko dabarsee hin turre. Gadaa Gabbisaa muddee 22 bara 2014 gaggeeffame irratti dhimmi isaa poolisiin dhimmicha mirkaneessuu ragaa gahaa waan hin qabneef manni murtii itti cufame. Ajajni Oromiyaaf kenname waajjira koomishinii poolisii bilisa baasuuf ibsa waajjira abbaa alangaa mootummaa naannoo Oromiyaa kenneen bu'uura godhachuun abbootiin murtii mana aanaa Burraayyuu dhaddacha gaafa Juulaay 18 yeroo biraatti dabarsanii poolisiin hidhamtoota afran bilisa baasuuf murtii dabarsanii jiru. Abukaattoon ittisaa dhimma hafe kan hojumaata siviilii to'annoo poolisii jalaa gadhiifamuu isaanii adeemsifamuuf akka ta'u beeksisee jira. Hidhattoonni kanneen waggoota lamaan darban iddoo turtiisaa adda addaa fi waajjiraalee poolisii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa jala jiran keessaa iddoowwan biroo keessa Moojoo, Awaash, Malkaa Galaan, Sabbataa fi Burraayyuu dabalatee mooraa humna addaa Oromiyaa Sorooliyaa jedhamu keessatti kophatti hidhamanii turan. Caamsaa 19 kana Komishiiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hooggantoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo afran
armaan olitti ibsan dabalatee to'annoo jala ooluu isaanii irratti argannoo hordoffii baaseen adeemsi sirrii malee to'annoo jala ooluu isaanii mirkaneessee jira. Hidhamtoota keessaa tokko kanneen ji'oota hanga waggaa lamaaf hidhaman miidhaa fi haala hamaa adda addaa irra ga'uu isaanii himanii jiran. Arsii lixaatti humnoonni mootummaa manguddoo ganna 85 ajjeesuu jiraattonni himan. Manguddoon umriin isaa 85 kan ta'an obbo Baatii Odee godina Arsii lixaa aanaa Shallaatti ji'a tokkoof erga hidhamanii booda edda halkan mana hidhaa irraa baasuudhaan haala suukanneessaa ta'een ajjeesan jechuudhaan maatiin isaa nutti himan. Manguddoon kabajamaan kun jiraataa aanaa Shallaa ganda Ajjee Diidataa jaarsa araaraa fi qonnaan bulaa jabaa yoo ta'an ijoollee heerumsiifatanii fi kaanis fuusifachuu isaanii akaakayyuulee nama argan ta'uu isaanii maatiin isaanii nutti himan. Ji'a tokkoon dura ooyiruu qonnaa isaanii keessaa humnoota mootummaatiin kan fudhataman obbo Baatiin Odee ergasii as magaalaa Ajjeetti geeffamuun waajjira poolisii keessatti hidhamaa turan. Manguddoon umriin isaa 85 kan ta'an obbo Baatii Odee godina Arsii lixaa aanaa Shallaa magaalaa Ajjeetti ji'a tokkoof erga hidhamanii booda kaleessa ganama mana hidhaarraa baafamuun haala suukanneessaa ta'een ajjeefamanii gatamuu isaa bilbilaan dhageenya jedhu maatiin. Reeffa abbaa keenya arganne awwaaluuf carraa hin arganne kan jedhan maatiin nama kana mana hidhaatii baasanii erga ajjeesanii booda reefka isaa akka fuudhanii hin awwaalleef milishaan hawaasa naannoo dhorkuu turan. Iyyinsaa fi waywaachuu hawaasa naannootiin kaafamanii dhumarrattis poolisiin reeffa fuudhuun bakka nuti hin beeknetti miliqsan jechuudhaan maatiin dubbatan. Obbo Baatii Odee otoo hin ajjeefamin dura bakka isaan itti hidhamanitti deddeebi'uun gaafachaa akka turan kan himan maatiin isaa guyyaa gaafa isaan ajjeefaman kana ganama dhaqanii isa gaafatanii akka turan dubbatu. Halkan san mana hidhaa irraa erga baafamanii booda konkolaataa poolisii humna addaa Oromiyaatiin fuudhanii aanaa Shaashamannee keessatti kan argamtu ganda Faajjii Soolee iddoo addaa laga Maxxee jedhamtutti geeffamuun rasaasaan rukutamanii erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii irratti gatamuu himan. Manguddoon kun hidhamuun isaanii ji'a tokkoo ol ta'us mana murtiitti dhiyaatanii kan hin beekne ta'uu fi ijoolleen keessan miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun akka shakkamanii maatiin himan. Obbo Baatii Odee manguddoon araaraa fi kabajaa kun sa'aatii itti soorama ba'anii kabajaan jiraachuu maluufitti yakka gara jabeenyaa akkanaatiin ajjeefamuun cinatti reeffa abbaa keenya arganne awwaallachuu dhabuun hamilee keenya miidheera jechuudhaan miseensonni maatii kun godina Arsii lixaa aanaa Shallaa magaalaa Ajjeetti manguddoowwan umriin ragaan baay'inaan 6 ol ta'an waraana bilisummaa Oromootti karaa agarsiistan jechuudhaan ji'a tokko dura hidhattoota mootummaatiin qabamanii hidhamanii jiraachuus ibsan. Manguddoota kanneeniin alatti namoonni baay'inaan 150 ol ta'an sababa siyaasaatiin hidhamanii kan jiran ta'uu maddeen keenya gara sirraa dubbisne nutti himanii jiran. Obbo Gabbitaa Malaatoo, Nageessoo Qabatoo, Waaqoo Bilisoo manguddoota haala ulfaataa keessa jiran ta'uu himan. Manguddoota Oromoo hidhaa turan keessaa namoonni 4 umriin isaanii 80 ol yoo ta'an isaan keessaa namoonni 3 adoolessa 13 galgala bakki buuteen isaanii dhabame gariin hanga ammaatti hin argamne jechuudhaan jiraattonni dubbatan. Zoonii Kibba Lixaa Shawaa aanaalee adda addaa keessatti ajjechaa fi hidhaa namoota nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu cimee itti fufee jira. Aanaa Wongii keessatti dargaggeessa maqaan isaa Shifarraa Jamanee jedhamu tokko harkaa fi miila isaa mana isaa irraa hidhamee gara bosonaatti erga geessanii booda hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni himan. Odeeffannoo gara sirraa arganne akka agarsiisutti gosti tarkaanfii haqaa hin qabne kun godinaalee zoonichaa aanaalee Gooroo Ammayyaa fi Wolisoo keessatti itti fufee jira jedhan. Mootummaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf sababa jedhuun Oromiyaa guutuu irratti waraana erga labsee ji'oota lakkoofsisee jira. Duula farra finciltootaa marsaa jalqabaatiin mootummaan badhaadhinaa duula farra finciltootaa marsaa haaraa labsee humnoota naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalaa irraa dhufan Oromiyaa kutaalee adda addaatti bobbaasee lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamu caalaa loltoota baay'inaan gara Oromiyaatti bobbaafaman namoota qulqulluu irratti gochaa akkanaa hojjechaa jiraachuun jiraattota irraa odeeffanneerra. Zoonii Shawaa Kibba Lixaa iddoowwan dararaa fi miidhaan humnoota mootummaa namoota nagaa irratti raawwatamuun dabalee keessaa isa tokkodha. Jiraattonni naannichaa akka nutti himanitti humni mootummaa gara naannichaatti bobbaafamee jiraattonni kun akka hin baanee fi akka hin gallees dhoorgamee jira. Keessattuu aanaalee Wancaa Gooroo Ammayyaa fi Walisoo zoonicha keessatti yakki seeraan alaa namoota qulqulluu irratti raawwatamu cimaa ta'uu rakkoon kun baadiyyaatti hammaataa ta'uu kan ibsan jiraattonni kanneen dargaggeessi kun ganda keessaa nagaan jiraachuu akka hin dandeenye jiraattonni namoota nagaa ajjeesuu hidhuu mana qonnaan bulaa saamuun hojii guyyaa isaanii akka ta'e dubbatanii jiru.